Guddaa ganama barii ka'anii akkuma aduun baateen awwaalicha bira ga'an. Karaatti immoo eenyutu dhagicha balbala awwaalichaatii nu galagalcha waliin jedhaa turan. Dhagichi baay'ee guddaa ture. Itti hiiqanii yommuu ilaalan immoo dhagichi balbala awwaalichaatti garagalee argame. Awwaalichatti akkuma ullitaniin dargaggeessi tokko uffata gadi dheeraa adii uffatee bukkee gara mirgaa taa'ee argan. Isaan yommus na'anii dinqisiifatanii. Inni immoo naatanii dinqisiifatinaa. Isin Yesuus nama Naazreetii isa fannifamee ture barbaaddu. Innoo ka'eera asin jiru. Ilaa iddoo isaanii isa ciibsanii turaniyyuu garuu dhagaa bartoota isaatti Phexrosittis inni isin dura Galiilaa hin naqa akkuma isinitti himes achitti isa hin argitu jedhaatii himaa isaaniin jedhe. Isaan durammanii of wallaalanii waan turaniif achi keessaa ba'anii awwaalicha biraa baqatan. Waan sodaataniifis nama tokkotti waa hin himne. Ameen. Yaa Waaqayyo si galateeffannaa sagalee gammachuu kana sagalee misraachuu karaa haadhota keenyaa jalqaba torbaniitti isa dhageenye kan boqonnaa dhabanii hirriba dhabanii ganama bariitiin gara awwaalchaa dhaqanii takkaa argamee dhaga'amee kan hin beekne hin arganii hin dhaga'anii isa immoo dabarsanii warra kaanitti misraachoo himanii galanni siif haa ta'u. Har'a immoo waldaa kiristaanaa keessatti biyya lafaa keessatti ammas warra misraachoo itti fufanii himaa jiran kan isaan gootu hunduma keenya warra misraachoo warra gammachuu kan nu goote galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin ameen. Ta'a. Guyyaan irraa akkuma dubbadhee guyyaan kun kan inni moorfu akkas godhu haadhota irratti ayyaanni isaa ayyaana du'aa qabu ayyaana gammachuu yoo haa ta'u malee sagalee misraachoo kana kan dabarsan sagalee misraachoo kana yeroo jalqabaaf kan arganii haadhotiin baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Jaalala hojiin mul'atu agarsiisan jaalala bu'anii dhiisan duwwaa miti. Yeroo fannisan yeroo waraanan yeroo itti taphatan yeroo itti qoosan gonfoo quraatti yeroo mataatti kaa'an garaan isaanii madaa'ee isaan dhukkubaa boo'aa turan nana mana kan. Sababii garaan isaanii gaddeefis sababii jaalalli guddaan isaan keessa jiruufis maal ta'inna dhumni wanta kanaa kan jedhu yaada isaanii keessa naanna'aa kan ture haadhotiin. Warra dhiirotaa natti hin fakkaatu maaliif booddee takkaa'u ani hin beeku warra dhiirotaa. Haadhotiin garuu abdiin kutan waan inni dubbataa ture waan inni jedhaa ture tarii garaatti qabataniiru jedhee ni yaada. Waa'ee isaa yeroo dubbatamu waa'ee Maariyaam yeroo kaasanii yeroo dhaloota isaatti yeroo itti dubbatame Maariyaam kanas garaattiin qabachi turte jedha. Itti yaaddi turte jechuudha. Maal ta'inna laata gumi dubbii kana? Maal fakkaata laata? Garamitti adeema laata? Waan dhagaamee hin beekne, waan argamee hin beekne, seenaa biyya lafaa keessatti adda kan ta'etu gara koo dhufe. Dhumni dubbii kanaa maal ta'inna laata kan jedhu garaattiin qabachi turte jedha. Haadhoti garaatti qabatu. Waan gargaarii, waan biyya lafaa gargaaru, waan amantoota gargaaru, waan mana isaanii gargaaru, waan maatii isaanii gargaaru garaatti qabatu hojiichi. Haadhota duwwaatu maqaadhaan iddoo amman dubbise kana hundumaa yoo ilaaltan itti fuftanii yoo dubbiftan eessa deemni nu warri dhiirotaa eessa deeman warri dhiirotaa jettanii yaaduu dandeessu. Raawwatameera jedhanii galan raawwatameera.
fannisaniiru akka yaalli hin taane akka barbaadetti nuun adeemne raawwatameera hin galan. Haadhoti garuu raawwatamuu isaa mirkaneessuu barbaadan. Yoomama yoo qabaataniyyuu wanta ta'e kanaan garaan isaanii yoo gadde yoo yaadaan yoo sodaataniyyuu waan abdii kutatan yoo fakkaataniyyuu waan boqonnaa argatan hin fakkaatu. Halkan waan rafan hin fakkaatu. Waan yartuun isin yaadachiisa gabaabaadhumatti obboloota ko. Karaa haadhota kanaa guyyaa irraa guyyaa addaa kana barumsa kan nuu ta'u kan nutti dubbatamaa jiru waa lama sadii isin yaadachiisa. Inni jalqabaa urgooftuu bitataniidha. Eetu bitate. Urgooftuu eetu bitu gabaa dhaqe. Haadhotiitu gabaa dhaqe. Urgooftuu horii isaaniitiin bitan namni bitaa jedhee isaanii na jedhe. Walgahii taa'anii mari'atanii bartoonni walitti dhufanii warri 11 isin warri dubartootaa kana gootu nuyi warri dhiirotaa immoo kana goona jedhanii murtoon dabarsin resolushiniin hin jiru. Garaa keessaa dhufa, jaalala keessaa dhufa, murteeffannaa keessaa dhufa. Urgooftuu bitatanii erga sanbanni darbee gabaa dhaqanii maal gochuudhaaf? Annasaa dibanii akka seeraa warra Yihuudootaatti geggeessanii seeraan owwaaluudhaaf, seeraan raawwachuudhaaf urgooftuu dibatan. Biyya keenyatti namni yommuu nanna dhiqanii kafananii saaxinii keessa galchu. Biyya isaaniitti urgooftuudhaan sukkuumu. Waa'een urgooftuu kuni iddoo baay'eetti dubbatameera. Wangeela keessatti ka'eera. Iddoo kana duwwaa miti. Yohaannis boqonnaa 2:13 irra kan jiru ilaaltanii urgooftuu makaa hin qabne gati jabeessa kan ta'e fiddee miilla isaa irratti dhangalaafte jedha Maariyaamiin. Unreserved love kan illee gungumani. Maaliif urgooftuun gati jabeessa akkasii miilla namaa irratti dhangalaa'a? Maaliif bada? Maaf hin gurguramu? Maaf hiyyeessitti hin gargaaramu? Jedhanii jedha. Gungume beektu haadhoti moo warra dhiiraa gungume? Warri gungume wayi? Haadhotiin gungume kan jedhu hin jiru. Isaan waan gaarii hojjetan fiddee irratti dhangalaa'a. Waa'ee gatii isaatiin yaadne, waa'ee gaaf tokkoof nyaataa hin yaadne, jaalala isa dhumaa agarsiisan. Urgooftuu bitachuu gabaa dhaqa. Lammaffaa kutaa nama dubbisa keessatti ganama barii jedha isa yaada. Ganama barii gara awwaalchaa dhaquun riskiidha baay'ee. Atuu lafti nifin atuu akka ta'utti naannoon waan jiru hin mul'atin dimimmisa keessa barii ka'anii gara awwaalchaa dhaquun baay'ee rakkina baay'ee qaba. Waan nama naasisu, waan nama sodaachisu, waan nama miidhu baay'eetu argama iddoo sanatti. Namooti baay'een biyya keenyatti iddoo awwaalchaa hin baqatu. Arguun barbaadan hin sodaatu. Namooti baay'een saaxinii arguu hin sodaatu. Akka waan du'a oolanii naannoo awwaalchaa namni badaa manatti ijaarrachuu hin jaallatu. Irraa fagaachuu barbaada. Haadhotiin kun garuu bariidhaan ka'anii gara iddoo awwaalchaa sanaa adeemanii jedha. Riskii jiru hundumaa rakkina inni fidu hundumaa fudhachuudhaaf of kennanii adeeman. Dhiira meeqatu isaanii wajjin adeemu? Homaan dubbatu sagaleen Waaqayyoo. In adeeman jedhee eenyufaa akka adeeman maqaadhaa abalufaa illee lakkaa. Wal fudhatanii ka'anii, mari'atanii ka'anii, irriba dhabanii ka'anii. Jaalalli isaanii boqonnaa isaan dhowwe waa'ee gooftaa isaaniiti. Sadaffaa karaa yeroo adeeman xinnoo yaaddoo agarsiisaa turan. Yaaddoo isaan yaaddaan yaaddoo abdii kutannaa miti, yaaddoo jaalalaati. Yaaddoo akkamitti bira geenyee isa gochuu barbaannu kana raawwachuu dandeenya. Maaltu nu gargaara laata kan jedhu yaaddaa turan. Innis immoo
eenyutu dhagicha awwaalicharraa nu garagalchuu danda'a kan jedhudha. eenyutu nu garagalchuu danda'a awwaala sanarraati dhagaa ulfaataa isattiin cufame. dhagaa duwwaatutti garagala miti ka eegaa jiranis jiru. hinkaa jedhamee sababii dubbatameef warri isa jibbanii mootii bira dhaqanii namichi kun nan ka'a jedhee ture sababii ta'eef dhufanii isa hatanii hinka'e jedhanii namatti himu sababii ta'eef boolli awwaalchaa kun haa eegamu jedhanii namas eessisaa jiru. kan eeganis jiru. waa'ee warra eeganii hin dubban itti nu dabarsu moo nu dabarsan hin jedhu. waa'ee dhagaa guddaa isatti galagalee jiru duwwaa yaaddaan. maaliif hin yaaddoomne warra eegaa jiran? ani hin beeku waan isaa hin mul'anne. tarii zabanyaan itti nu dabarsu nu ari'uu danda'u, nu hidhuu danda'u, rakkina nutti uumuu danda'u. amma Yerusaalem keessa girrigirri gurguddaatu jira. noonis itti dabalanii yoo mana hidhaa nu gashee yoo nu ajjeesan maal goona hin jenne. waa'ee dhagaa isatti galagalee jiru yaaddaan. inni dhagaa galagalchuu beeku orredii dhagaa galagalchee isaan eege. inni waan ulfaataa namarraa kaasuu danda'u waan ulfaataa isaan duraa kaasee eegeera. awwaala banamaatu isaan eege. ergamaa waaqayyootu isaan eege. nama sagalee misraachoo himutu isaan eege. nama takka wajjin dubbatanii hin beekne arganii, nama arganii hin beekne argatanii, nama adeemaa dhaqaa dubbadhaa ittiin jedhee isaan ajaju argan. dhagaan irraa galagalee galanni waaqayyoof haa ta'u. obboloota koo yeroo baay'ee hin yaaddomna dhagaa kana maaltu narraa galagalcha waan jennu qabna ta'a. ani hin beeku jireenya keenya keessa fizikaalii isa mul'atu dhagaa isa arginu kana miti. dhagaan jireenya namaatti garagale baay'eetu jira. kan darbuu nama dhowwu, kan ka'uu nama dhowwu, kan jireenya namaatti ulfaatu. jireenya namaa keessa dhagaa gurguddaa nama danqutu jira. inni kana garagalchuu danda'u Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo duwwaa. galanni Waaqayyoof haa ta'u. dhagaa ulfaataa jireenya keessa yoo jiraate kana maaltu narraa kaasa? amala akkasii maaltu narraa kaasa? jireenya akkasii eenyu narraa gaddara jettanii gaaffii kan guuttan yoo jiraattan misraachoo ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos isinirraa garagalcha. inni dhagaa garagalchee keessaa ka'e. dhagaan qabuu kan hin dandeenye, awwaala isa ittisuu kan hin dandeenye, jiraataan bara baraan dhagaa jireenya keenya qabee jiru nurraa garagalcha. galanni isaaf haa ta'u. akkuma amma jedhee ture shanaffaa irratti kananii kaasu barbaadu kan arguu iyyaanni argan nama uffata gadi dheeraa uffatee bitaa mirga taa'anii itti mul'atan arganii beekan. isaan waa'ee nama dhagaa garagalchuu yaadu, waa'ee nama foon isa dadhabaa tarii yaadaniiru ta'a. dhufaatu dhufanii nu gargaaranii jedhaniiru ta'a. waaqayyo garuu orredii qopheesse. waaqayyo isaan achi hin gahin isaan fuuldura rakkina hiikee balbala awwaalaa banee nama isaanitti dubbatu isaanii qopheesse isaan eege. yoo amantiidhaan adeemtan obboloota ko, amantiidhaan yoo kennitanii adeemtan qophaa'ee isin eega. mamaa hin adeeminaa. hin ta'amoo hin ta'u laata? nan danda'amoo hin danda'u laata? boriftaanoo yoo jettaniif haalli isaa hojjechuu dhiisuu hin danda'a. amantiidhaan garuu yommuu itti seennu waaqayyo hojii keenya hojjetee qopheessee fiixaan nuu baasa. galanni isaaf haa ta'u. inni taa'ee isaan eege kuni dhaqaatii dubbadhaa, dhaqaatii himaa isaaniin jedhe. namoota baay'eetu gaddaa jira. sagaleen waaqayyo akka dubbatu warri kaan bartooti maal godhaa jiru jira? gaddaa jiru jedha, boo'aa jiru jedha.
warra gaddaa jiru warra bu'aa jiru kanatti kan ergaman dubartoota dhaqaa hima isinan ergaddoo akkasitti jedhee akkuma ture dhaqaa achitti jedhaati hima sagalee kana dabarsa iddoo tokkotti immoo gara booddee modhattanii yoo ilaalta amanuu dadhabane amanuu hin dandeenye jedhe gammachuu guddaan yeroo dhufu takka takka waan namni amanuu danda'u ol waan namni dhugaa ta'uu danda'a jedhee yaaduu danda'u ol ta'uu danda'a sabii ta'eef hubachuunsa baay'ee isaan rakkisa. dhumarratti isa du'aa ka'ee Yesuus Kiristoosiin namni jalqaba argin isaa lakkoofsa 9 irra kan jiru yoo dubbiftan akkas jedha. iddoo nama dubbisee lakkoofsa 9 Yesuus jalqaba torbanii guyyaa sanbata guddaa ganama barii yommuu du'aa ka'e dura Maariyaam ishee Magdalaatti mul'ate. Maariyaam kun isheen hafuurota hamoota torba keessaa baase turte. dura Maariyaam ishee Magdalaatti mul'ate. maal jechuudha? dura dubartootatti mul'ate. jalqaba isheetti arge. misraachoo isheetti dabarse. sagalee gammachuu achii ba'e. hundeen sagalee misraachuu Waaqayyo biraati yoo ta'eyyuu namni immoo eejentii ta'e dubbii sagalee gammachuu misraachuu kana fuudhee dabarsuudhaaf of kennuu danda'u turre jira. maaliin of kennan? ganama barii ka'an. maaliin of kennan? homaa hin sodaan hin yaaddoon wal waamanii wal yaadachiisanii ka'anii gargaarsa homaatu hin barbaadin gara iddoo owwaalchaa seenan. Waalcha keessas yommuu lixanii jedha sagaleen Waaqayyoo maal jechuu akka ta'e nuun galu owwaala keessa lixanii nama ilaaluun isa biyya keenyaa beekna owwaalcha isa gadi qotanii keessa kaa'anii biyyootti deebisanii dhagaarra tuulanii garan duwwaa beekna. Middle East keessatti bara sana haa ta'u bara ammaas haa ta'u akkaataan owwaalcha itti qopheeffatan adda akka manaatti qophaa'a. dhagaa guddaa keessaa soofanii iddoo saaxinii keessa kaa'amu tolfatu. biyya keenya keessatti immoo namooti sooreyyii gurguddooti mana ijaaranii iddootti owwaalaman qopheeffatu. mana isaan ijaaran saaxinii isaan keessa jiran yoo barbaadan lixanii ilaaluu hin dandeessu jechuudha. kan bara sanaa kan fakkaatu. lixanii ilaalan yommuu jedhamu isa keessa lixanii ilaalan. amma har'aatti seenaa ta'ee biyya lafaa keessatti iddoon owwaalchaa sun magaalaa Yerusaalem keessatti lixanii ilaalu namoota. hin mul'ata hin argamu. amantiidhaan lixan achi keessatti namni garuma hin ba'ani akkuma gooftaan isaanii ba'e akka gooftaan isaanii du'aa ka'e sagalee misraachoo biyya lafaatti dabarsanii kennan. jaalalli kun har'as haadhotii keessa akka jiru nan amana. wangeela lallabuu keessatti qooda guddaa fudhatan. waldaa ijaaruu keessatti qooda guddaa fudhatan. maatii amantiitti jajjabeessuu keessatti qooda guddaa fudhatan. abbaa manaa amantiitti jajjabeessuu keessatti qooda guddaa fudhatan. waldaa barbaadda yoo dhattan baay'een isaanii dubartoota. kennaa addaa Waaqayyo isaanii kenneedha. kanaaf guyyaa har'aa karaa isaanii gammachuu guddaa kana sana dhageessisee guyyaa gammachuu guyyaa addaa guyyaa mo'ichaa kennaa Waaqayyoo kanaaf guddaa Waaqayyoon galateeffanna maqaan isaa eebbifamu. nus immoo fakkeenya kana fudhanne hundumti keenya iyyuu amantii kanaan gara fuula duraatti adeemuu akka dandeenyu gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. ameen. in kana namni hundumti keenya waliin wajjiniin sagalee kana irratti kadhadhaa obboloota ko fakkeenya nuu kenname kana qabanne nus hawwiin nu keessa galee dubbii sagalee misraachoo wangeelaa fudhanne kana dabarsuu warra danda'an akka ta'an warra dhibaa'oo akka hin taane Waaqayyo akka inni nu gargaaru. yeroo haati manootaa keenya nu yaadachiisan fudhannee dhaggeeffannee
kottu gara waldaa kiristaanaa dhanna kottu ijoollee keenyaaf kana goona yeroo isaan jedhan haa ta'u haadha manaa koo eeyyee jennee itti walii gallee waan gaarii kana isaanii wajjin babal'isuu akka dandeenyu nuufis eebba isaa Waaqayyo akka baay'isuuf kadhanna. Si galateeffanna sagalee misraachoo ganama har'aa dhageenye karaa haadhotaa gara awwaalchaa bariin ka'anii warra adeemanii gara bartootaatti isa darbe bartoota irraa ka'ee gara biyya lafaatti isa darbe har'ammoo isa bira ga'e kanaaf galanni siif haa ta'u. Sagalee kana kan dhowwu homtuu hin argamne rakkinnis yoo jiraate dhagaa baay'een irra kaa'amu yoo yaalame waldaan kiristaanaa yoo ari'atamte har'ayyuu wangeelli kun jiraataadha. Guddaa si galateeffanna. Nuun immoo warra isa jiraataa kana labsan warra isa dabarsan warra isa dubbatan nu gootee amma ammaatti jireenya nuu kenniteetta galanni siif haa ta'u. Dubbii dhageenyeen deddeebi'u ittiin jiraachuu akka dandeenyu immoo hunduma keenya nu gargaara.